السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون جلتم توتاف كبجمتو تومة ورمو زرت بكم زرتنتي نجاف كبجان كن نسم براجرات ور أركبوتي دبي با يبارد كبد سنين فجروا كم ماسك أما جا سكراتي أكنا فكاتا با يتوكو بريد يجورا furdaadha illee originaalii kata jechuudha kun ammoo ka hixaanaati jechuudha ka hixaanetti aarsanii akkana fakkaata akkasin argitan kana hixaanetti naqanii kurreetti qadaadanii kurreen isaa onfiiti gingilchaa waan ta'eef achuma keessan ol aara jechuudha akkana fakkaata baay'ee tokko bareeda akkuma isin argaa jirtan kanii kun ammoo ka makarajiin irra taa'u jechuudha baay'ee bareeda harkuu makarajii irra nama hin kaa'u baay'ee tokko bareeda makarajiin irra kaayamu jechuudha baay'ee rakabotii baay'ee bareeda gatiin isaallee jiddu galeessa jechuudha maashaallah ka ta'e jechuudha akkana fakkaata rakabotiin kuni ka gubbarraa kun kookisiidha kan irra kaasee isin mul'isa rakabotiin akkana fakkaata guutuun isaa gatiin isaa 15,000 jechuudha gatiin isaa isaan hin madaalu baay'ee bareeda rakabotii Dubaayiti namoonni bitachuu barbaadan namoonni kanaan dura nagaafataa turtan daddafaati bitadhaa maashaallah kun ammoo ka kookisiiti keessaa ol bahaa saaniilleen saani akka saani shorba san keessaa baha jechuudha keessaa yoo bahellee akkana jira akkana fakkaata baay'ee takka bareeddi saanii fireejaha qabdi jechuudha argaartanii fireejaha qabdi hundi isaatu akkasuma keessaa baha jechuudha yoo keessaa baay'ee kun jalli isaatitti akkanatu kanatu iyyuu hafa akkana fakkaata maashaallah baay'ee bareeda boota amma qabee kana olitti jechuudha inni gatiin isaallee birrii 6,000 jechuudha akkana fakkaata rakabotiin biraallee kunillee hin jira kun ammoo isa caalaa guddaadha kun ammoo ka makarajiin irra taa'u jechuudha makarajiin irra kaa'atu kun akkana jira guddinni ammoo san caalaa kun ko hixaanni itti aaru mandajaadha girgiraadha jechuudha dhiifa manarraa taa'aati girgiraadha kun ammoo ka sukkaaraati jechuudha maashaallah baay'ee bareeda baay'ee tokko jaaladhee jira namoonni jaalattaa yoo barbaadan bitadhaa gatiin isaallee 20,000 jechuudha kun 15,000 kun 20,000 inni biraa ammoo ka kookisiiti kunillee jechuudha kunillee ka kookisiiti namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin irraanfatinaa isinin jedha yoo barbaadan kana yoo barbaadan saniin bitadhaati gatiin isaa akkuma isin hime sanii maashaallah baay'ee bareeda baay'ee tokko jaaladhee jira namoonni jaalatta yoo jiraatan na dubbisuu hin irraanfatina akkaataa isin barbaadaniin diizaayinii isin barbaadaniin jira jechuudha maashaallah baay'ee tokko bareeda inni biraa kunillee rakabootiidha jechuudha rakabootii baay'ee bareedduudha diizaayiniin isaa garaagaraa kun ammoo ka hixaan itti aaru jechuudha argaartanii kun ammoo ka hixaan itti aaru maashaallah baay'ee tokko bareeda baay'ee tokko jaaladhee jira kun ammoo ka sukkaaraati argaa jirtanii ka gara siin jiru sun ammoo kan makarajin irra taa'u jechuudha inni kun kan makarajin irra taa'u baay'ee bareeda gatiin isaa 18,000 bakka inni takka hin qannasu gatiin isaa akkasii sunuyyuu astaa'itii sirri astaa'itii godhameeti kun 20,000 kun 15,000 jechuudha gatiin isaa baay'ee jiddu galeessa baay'ee maashaallah baay'ee tokko jaaladhee jira anuyyuu kunillee maashaallah hin bareeda akkana fakkaata jechuudha namoonni bitachuu barbaadan as keessa sirriish gootanii bitachuu dandeettan jechuudha rakabotii baay'ee babbareeduudha kunillee akkasuma jechuudha kunillee rakabotii osoo hin taane kun diizaayiniin isaa diizaayinii wantoota akka timiraa waan akka kookisii waan garagaraa irra guuranii wanta akka cimmaaqii garagaraallee burcuqqoodhaan irratti guurachuu dandeettanii baay'ee tokko bareedaa ittiin qopheessuudhaaf baay'ee tokko namatti tola jechuudha kunillee ka hixaanaati jechuudha baay'ee tokko bareeda maashaallah originaalii meeshaa Dubaayiti qabadhee isinii dhufee jira gaafii keessaniif jechuudha as biratti kunillee rakabotiidha jechuudha akkuma isin argaa jirtanii makarajii kan argitanii makarajii baay'ee bareedu makarajii baay'ee namatti tolu meeshaa baay'ee babbareedaadha kunillee ka hixaanni itti aaru jechuudha ka isaati jechuudha as biratti baay'ee tokko ka jaaladheen ajaa'ibee kophaa kiyya laalaa oolee kuni makarajii hin fakkaatu kophaa kiyya laalaa oolee namoonni bitachuu barbaadanii meeshaa babbareeda meeshaa originaalii kana bitadhaa akka isin hin darbine isiniin jedha meeshaan haaraa waqseeniira meeshaa baay'ee bareedaati saarvisiin kun ol fuudhuun isaa baay'ee ulfaata harka tokkochaan akkana fakkaatti ani garuuyyuu maal akka jedhu hin beeku saarvisii akkana argee hin beeku saarvisii baay'ee bareedduuti jechuudha daddafaatii bitadhaa as biratti isaanii kookisiita jechuudha tunillee tama kookisiiti isiin tunillee jechuudha kun ammoo ka daabbootillee ka biddeenaatillee waan barbaadan fayyadamuu dandeettanii maashaallah baay'ee bareeda jala isaa kanallee jechuudha wanta akkasiin irra guuraa wayitu jira maashaallah baay'ee bareeda as biratti kun ammoo kaam irraa ol fuudhee kun saamunaa irra kaa'atanii kun ammoo harka irra dhiqatan jechuudha sibiila baay'ee originalitii fi baay'ee bareedaa ka ta'e kan hin naqanne jechuudha ka turkii Dubaay irraa galee rakabotiidhaan walirra ka gurguramu gatiin isaa 3,500 jechuudha maashaallah baay'ee tokko bareeda kun ammoo akkana irra dirtanii saamunaa irra kaa'atanii namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha meeshaa babbareedaa akkanaa kanneen akka isin hin darbine daddafaatii bitadhaa
baay'ee babbareeda jechuudha. Gaafiin nama baay'eeti osoo isin hin deebisin haga ammaa turuu kiyyaaf dhiifama narraa ta'aati qabadhee har'a isin dhufee jira. Ammallee jechuudha rakabootii xiqqishuu bareedduu wayiitu jira waan isin ajaa'ibu kunillee rakabootiima. Rakabotii xiqqishuu bareedduu takka isin mul'isa garanaan jirti kunillee kama dura isin mul'isan jechuudha isin ka barbaadan bitachuu dandeettanii tokkuma jechuudha inni homa takkayyuu waan yeroo darzana fidamu firee sadii gadi waan hin dhufneef jecha malee inni tokkuma jechuudha akkuma isin argaa jirtan kana tokko jechuudha mashallah baay'ee tokko babbareeda meeshaa baay'ee babbareedudha ka keekillee yoo barbaadan kinoo hin jira ka kookisiillee ka ayinataan jira saanii kun saanii shoorbaati. Saanii shorbaatiif kidaanii xixiqqishuu of jalaa qabdi jechuudha. Meeshaa babbareedaa kaniin meeshaa oriijinaalii kaniin bitadhaa isinin jedha. Rakabootiin tun rakabootii baay'ee bareedduuti. Gatiin isii birrii 11,000 jechuudha. Gatiin isii mashallah baay'ee gatiin isii jiddu galeessa 11,000 jechuudha. Yoo barbaadan isin walirratti yoo barbaadan isii bichaa yoo barbaadan 11,000 jechuudha. Akkana fakkaatti. Namni kaawwan bitachuun gatiin isa baay'ee isaa overisni ta'e kunillee ka Dubaayiiti bitadhaa isinin jedha meeshaa oriijinaaliidha. Jookii kanallee argaa jirtanii mashallah jookii bareeda. Ka hin naqana burcuqqoo isaati walirratti rakabootiiwwan akkana fakkaata. Namoonni sunniin isin qaala'ee ammoo kanallee bitachuu dandeettanii anuyyuu har'a kana bite jechuudha. Kana bituudhaaf dhaqee ka jidduu boora kana bite jechuudha. Viidiyoo kiyyarra arguu dandeettanii. Baay'ee bareeda jechuudha. Kunillee gatiin isaa ammoo mashallah waan gatiin isaa hin tilmaamamne birrii 2,200 jechuudha. 2,200 qofa. Inni kun anu boora kanaan bite jechuudha. Mashallah baay'ee bareeda. Isa biraa ammoo warqiin kirrii jirti. Namoonni jettanii na gaafataa turtaniif kinoo qabadhee isinii dhufee jira. Masa warqiin kirrii hin jirti. Garuuyyuu baay'ee wuddiidha. Namoonni bitachuu dandeettan bitachuu hin dandeettanii meeshaa wayii bituudhaaf boota fagoo deemee achi argadhe jechuudha. Mashallah baay'ee bareedduudha. Akkana fakkaate jechuudha. Kirriidhaanii xiqqishuu fi guddoon isii walirratti kaayamte jechuudha. Akkana argitanii jala isiillee ol qabeesanii mul'isa. Jalli isiillee akkana fakkaata. Kirriidhaan hojjetame jechuudha. Kirriin isiillee qaqal'atee itti hojjetame baay'ee bareeda. Diizaayiniillee ta'ee wantummaan guutuun isaatu baay'ee bareeda. Akkana fakkaata. Nama bituudhaaf deeme ana ammoo ka madaabaraa bitee viidiyoo keerra arguu dandeettanii kinoo ka madaabaraallee yoo barbaadan hin jira ka madaabaraa kinoo akkana fakkaata jechuudha. Ka madaabaraa kanniini argaartanii kinoo ka madaabaraa kanniin jechuudha. Akkana fakkaata masoobiillee safeediillee masa warqiillee bitee jira viidiyoo irratti isiniif gadhiisa inshallah. Kirriillee jechuudha. Daanteeliillee namoonni barbaadan bitachuu hin dandeettanii. Ta kirrii jechuudha. Masa warqiin kirrii xiqqishuu gubbarraati walirratti 8,000 jechuudha. Macaawashaa isii gubbarraa sun hin jirti isii wajjin 8,000. Daanteeliillee namoonni barbaadan masoobillee namoonni barbaadan bitadhaa isinin jedha. Masoobi daabboollee bitee jira viidiyoo irratti barbaadan hin laaltanii. Daanteeliiwwan illee laallachuu hin dandeettanii. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isinin hin jedha. Gatii isaa namoonni barbaadan keessan dubbisaa isinin jedha. Safeediirraa meeshaa babbareedaa meeshaa hodhaa. Wanti isin beekuu qabdan meeshaan hodhaa kun akkaataan isaa ittiin hodhama isaa hundi isaayyuu tokkoo miti garagaraa. Akkasuma gatiin isaallee ol caala sadarkaa baay'ee qaba. Akkana fakkaata nagaan horaa bula.